jira bitaa mirga laallatutu nurra jira har'a ijoolleen Oromoo doktoroonni profesoroonni waa'ee nageenya kan baratti ijoollee meeqatu jira waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi bu haa mari'annu tooftaa biraa haa uummannu tooftaa tolee galluun maaltu jira tooftaa namatti tolee galla jennu koottaa galaa nun baafne kun bar kana wayyaanii itti fayyadamtee jirti amma maali tooftaa walii galuu afaan tokko dubbanna obboleessatu achi jira obboleettitu achi jira obboleessatu miidhamaa jira obboleettitu miidhamaa jira yoo tana goone hoo Oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha gonkumaa Oromoo harkaa eessattuu sossootu yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena walii galtee dhabuun keenya kun bada Oromoo walii haa galu yaboo waaqa laala yaboo lafa laala Oromoo walii haa galu tana lallaba galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waare nagaa nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenyaa gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa haa buufnu nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati Oromoo nagaa haa buufnu Oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu nagaa. Magaalaa Gambeellaatti irreechi malkaa baaroo akkaataa duudhaa isaa eegeen kabajameera. Irreechi malkaa baaroo kanarratti abbootiin gadaa haadholiin siinqee kutaaleen hawaasaa garaagaraaf keessummoonni argamaniiru charinnatu mabiraatu. Magaalaa Gambeellaatti irreechi malkaa baaroo akkaataa aadaa fi duudhaa isaa eeggateen kabajame. Kabaja irreecha malkaa baaroo kanarratti abbootiin gadaa haadholiin siinqee qaamoleen hawaasaa garaagaraa fi keessummoonni naannolee Gaambeellaa fi Oromiyaa irraa walitti dhufan hirmaataniiru. Abbootiin gadaas malkaa baaroo eebbaan saaquun sirna irreeffannaa eegalchiisan. Ummata kana nagaa kenniif misooma yaatan misooma kenniif nagaa yaatan nagaa kenniif amma naannoo awwaat sikana naannoo dhagai waaqni nagaan nu oolche nagaan nu abushe nagaan bushe nagaan nu oolche. Uummanni Oromoo fi sabaaf sablammoonni magaalaa Gaambeellaa keessa jiraatan tokkummaan malkaa baarootti irreeffachuun waaqa bacaqii gannaarraa gara booqaa biraatti isaan baase galateeffatan. Akka amma dargaggoo Gambeellaa keessa jirrutti aadaa kana uummata hundumaa barsiisaa turra. Uummanni qomoodhaan sanyiidhaan utuu waliin qoodin uummati sabaaf sablammoonni hundumtuu irratti dhiyaatee kabajaatti ayyaana kana. Baay'ee gammachuu guddaan nutti dhaga'ame irreechi aadaa keenya beeksisu waan ta'eef baay'ee gammadeen jira. Irreecha jechuun sabummaa fi sabboonummaadha. Hundumti keenya tokkummaadhaan jaalalaan kan wajjin jiran. Irreechi ibsituu aadaa, duudhaa, tokkummaa fi waliin jireenya hawaasaa ta'uu kan himan qaamoleen hawaasaa kunneen kabaja ayyaanota akkasii waliin jireenya hawaasaa cimsuu keessatti gahee olaanaa qabaa jedhan. Baay'ee walitti hidhamnee jira, walitti qabamnee jira. Irreechi kun baay'ee walitti qabe duriyyuu immoo jarri naannoo kan Oromoo wajjin tokko. Hoogganaan waajjira nageenyaa fi misooma waloo mootummaa naannolee Oromiyaa, Beenshaangul Gumuzii fi Gaambeellaa obbo Firoomsaa Salamoon irreechi kun naannoo Gaambeellaatti yeroo kabajamu kun marsaa afuraffaaf ta'uu himan. Walitti dhufeenya uummattoota walitti fiduu keessatti gahee guddaadha, shoora guddaadha kan inni ba'aa jiru. Madda tuurizimii keessatti illee gama tuurizimiitiin hojii gurguddaa hojjechaa jira. Keessumaa naannoo kanaaf Beenishaangul Gumuz keessatti bu'aa guddaa uumeeti kan jiru kan keenya jedhee naannoon kunis naannoon Beenishaangul Gumuz ayyaana kana ofitti fudhatee tokkummaaf jaalala Oromoof qabu sirriitti calaqqisaa kan jiru ta'uu isaati. Mootummaan jijjiiramaanas uummanni biyyattii hundi aadaa fi duudhaa isaa akka beeksifatuu fi dagaagsuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiras jedhan. Yeroo ammaa kana mootummaan jijjiiramaa mirga guddaa naannoo kana keessattis naannoo Beenishaangulittis laateen Oromoon gama Bishooftuu dhaquu hin dandeenye yeroo ammaa kana as qe'ee isaatti mana isaatti gola isaatti naannoo kana duwwaatu hin ta'in godinaalee ollaa Qellem Wallaggaa Iluu Abaaboor illee asitti dhufanii irreeffachaa kan jiran ta'uu isaati. Rakkoon sirna darbe keessa ture yeroo ammaa kana cabee uummanni haala kana ayyaana isaa kan walitti bahee waliin kabajachaa jiru ta'uu isaati. Ayyaanni irreechaa bakka dhalli namaa jaalalaa tokkummaa waloomaa baratee itti walii barsiisu jedhan jiraattonni magaalaa Gambeellaa yaada isaanii Muktaar Hajji qindeesseera.
Uummanni qomoodhaan sanyiidhaan utuu waliin qoodin uummatii sabaaf salmiin hundumtuu irratti dhiyaatee kabajaa ture ayyaana kana. Nuyi akka amma dargaggoo Gambeela keessa jirrutti aadaa kana uummata hundumaa barsiisaa turra. Uummata qomoo shanan anyuwaa qomoo nuyeer majangari kan jedhaman jiru Gambeela keessa jira barsiifneerra. Nu caalaayyuu jiratu kabajaa turra amma baay'ee fudhataniiru tokkummaa irreechirree keenya jechaa turu. Baay'ee gammachuu guddaan nutti dhaga'ame irreechi aadaa keenya beeksisu waan ta'eef baay'ee gammadee jira. Irreechi hora Finfinnee hora Arsadee fi kan kana fakkaatan ture amma immoo Gaambeellaa irratti waan geggeeffameef hundumtuu nu wajjiniin jaalalaan nu wajjin irreeffachaa jiru jechuudha. Irreechi baranaa baay'ee keessa baay'ee gaariidha. Hunduma irratti immoo waggaa afuraffaa isaati amma Gaambeellaa keessatti kan inni kabajamaa jiru. Gaambeellaa keessatti gaafanni akkas kan sabaaf sabnooti wal arganii raawwatanii wal keessatti tokkummaadhaan gaafa wal arganii irreecha kana akka ayyaaneffatanii baay'ee nutti toleera. Baay'ee nutti toleera kan kana caale immoo gammachuun jira jedhee naman. Yeroo lammaffaaf bakka kanatti irreeffachaa jira. Gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Haala tokkummaatiin, haala hammatummaatiin namoonni irreecha kana dhufan sabaaf sablammii adda addaadha. Haala kanaan ba'ee akkaataan itti irreeffatamu gaafa laallu Oromoon hammataa, jaalala. Oromoo jechuun nagaa jechuu ibsaa jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Holataatti hojii qulqullina barnootaa mirkaneessuuf hojjetamaa jiru irratti barattoota barsiisotaa fi gamtaa maatii barattootaa dubbisuun Lijaa Lamaamarraa waan qindeeffatee qaba dhaggeeffannee walitti deebina. Rakkoo qulqullina barnootaa maqsuuf mootummaan naannoo Oromiyaa riifoormii barnoota irratti geessuun cinatti mana barnootaa bu'uura boruurraa kaasee hojii xiyyeeffannoo laatee hojjechaa jiruun darbiinsa kutaa gara kutaattis ta'e qormaata naannoo fi biyyaalessaa irratti qabxiin galmaa jirus fooyya'aa jiraachuusaa ragaa manneen barnootaa irraa arganne ni mul'isa. OBN's qulqullina barnootaa mirkaneessuuf bulchiinsa magaalaa Holataatti hojii hojjetamaa jiru ilaalchisuun barattoota, barsiistota, gamtaa maatii fi hooggantoota magaalichaa waliin turtii taasiseen hojiin abdachiisaan hojjetamaa jiraachuusaa hubachuu danda'eera. Bulchiinsa magaalaa Holataatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ifa boruu Tulluu Harbuu fi mana barumsaa addaa Burqaa Harbuu barnoota isaaniitiin bu'aa qabeessa ta'uuf tattaaffii isaan taasisanuun cinatti deeggarsi taasifamaa fi jiru qabxii fooyya'aa akka fidanuuf kan onnachiiseen ta'u himu. Barsiisaan hagam nutti akka dhama'e mootummaan illee baajata isaa dhangalaasee hagam mana barumsaa kana ijaaruudhaaf akka inni tattaaffii godhe waan beeknuuf kaayyoo isaan qabanis kaayyoo nuyi qabnus galmaan ga'uudhaaf kan kaane. Ishitti garaa hojjechuudhaan sirriitti qophaatii irraa qormaata kutaa 12ffaas immoo hin dabarrannee abdii guddaa qabna. Barsiistonni manneen barnootaa kanaas barattoota isaanii bu'aa qabeessa taasisuuf hojjechaa jirra jedhan. Tiitoriyaalii yeroo qopheessinee yeroo keenya wareega goonee barattootas haaluma sanaan qopheessinee tiitoriyaalii barsiisaa turre fuuldurattis karoora guddaa qabne. Isa barreen gaddaa hanqina qabnurra isa baranaarra immoo baay'ee fooyyessuudhaa fi hillii yookaan xiiqii keessa gallee hojjechaa jirra. Dura buutonni koree gamtaa maatii manneen barnootaa kanaas maatii qindeessuun hojii baruuf barsiisuu manneen barnootaa mijataa taasisuun qulqullina barnootaa keessatti gahee isaanii gumaachaa jiraachuu isaanii dubbatu. Akka gamtaa maatii tokkotti walgeenyee mari'annee hanqina jiru isaan akkaataatti fooyya'u yookaan itti sirratu hojjechaa jirraadha jechuudha. Daarektoroonni manneen barnootaa kanneenis hanqinoota waggoottan darbanii maqsuun bara 2017 kanatti barattoota isaanii bu'aa qabeessa taasisuuf hojjechaa jiraachuu isaanii eeran. Bara 2017 kana ammumarraa qabnee barsiisonni keenya illee leenjii ganna fudhatan irratti hundaa'uudhaan kallattii barattoota kana ittiin wal argan teelegiraamii uumuudhaan gaafa shaakalaa qopheessuudhaan bara kana kan bara darbee caalaa ni fooyyinassinannee amma irratti hojjechaa jirra. Qulqullina kana deebisuudhaaf waan nurraa eeggamu ba'aa jirra jechuudha. Hooggantuu ittaantuu waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Holataa Addee Gaaddisee Kudhaamaa riifoormii barnoota irratti akka naannootti taasifame akka magaalaa isaaniitti hojiirra oolchuun qulqullina barnootaa mirkaneessuu irratti hojjechaa jiraachuu isaanii himan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Holataa obbo Sheetuu Baqqala qulqullina barnootaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo addaa kennanii hojjechaa jiraachuu isaanii dubbatan. Dabarsi barataa kutaa 8tti as dura gadaanaa ture bara kana sadarkaa fooyyeedhaan kan xumurree ammallee nu hafa. Sadarkaa lammaffaa irratti bara 2015 3% akkasiin kan nuti dabarsine bara kana naannoo 7.3% dabarsine geeddarumsi wayii jira. Oromoon
hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraana nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee